Hargafuun hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nun baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u hara lama taanee dhufnee jirra jechuudha. Odeeffannoo tokko isiniif hindee dhufnee waan isin fayyadudha sirriitti. Egaa yeroo baay'ee waa'ee kun baay'ee isin dhiba, wanti kun baay'ee isin dhiba, waa'ee mana baay'ee isin dhiba. Mana wal qabatee immoo bakka garaagaraatti manneen seeraan ala jedhamanii akka diigamaa turanii fi ammas akka diigamaa jiranii gara fuulduraatti illee seeraan ala kan ta'e akka diigamu kun karoora mootummaa keenyaatti jechuudha. Kanaan wal qabateetu kan waa tokko haasawaa wayii isiniif hindee dhufnee jechuudha. Video keenya haga dhumaatti daawwachuun dagatiina like godhaa, YouTube keenya haaraa warra taatan subscribe godhaa. Nagaa itti seenna. Nagaan siniif haa ta'u bakkuma jirtanitti haala kaartaan itti ba'uuf haala akkamiin akka ba'us isumarratti dubbachuu yaalla jechuudha. Waanuma akka kanaati. Egaa naannawaa Finfinnee warreen lafa qabdanii fakkeenyaaf jechuudha. Naannawaa Finfinnee ta'ee duukam jira. Naannawaa Finfinnee kan ta'e duukam jira. Sulultaadha. Xaafuudha. Koyyee facceedha. Hoolotadha. Maal warra kana keellaadha. Burraayyuudha. Ashwaameedaadha. Kun hunduu naannawaa Finfinneeti jechuudha. Bakkeen akkasiirraa warreen mana qabdanii bakka akkasiitti warreen lafa qabdanii lafa sana galmeessifachuu qabdu jechuudha. Lafa duwwaa immoo miti. Maaliif galmeessi hin barbaachisa seetanii amma dirqama lafti ta'es lafas ta'e manas ta'e galmaa'uu qabachuudha. Galmaa'ee yeroo kaartaan isinii ba'u eeggachuu qabdu jechuudha. Namni baay'een akkasumatti taa'aa, inni kaan hin galmeessu, inni kaan lafuma duwwaa kaa'a. Haala kanaan wal qabateetu yeroodhaa booda immoo rakkoon isaanirra gahaa jechuudha. Mootummaan akkas godhe jedhama. Garuu seera mootummaa jala hin galfanne jechuudha. Namoonni baay'een galmeessuun dirqama, kaartaatti baasuun dirqama jechuudha. Manni keessanii yookaan lafti keessan sunu kaartaan itti baaf itti hin ba'uyyuu galmeessitaniitu adda baafachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf manuma wayii lafa wayii bittanii manuma wayii irratti ijaartaniitu yoo ta'e kaartaa kan hin qabne yoo ta'e osoo baasii baay'ee itti baastanii waan gurguddaa irratti hin hojjetiin kaartaatti baasuu qabdu, galmeessuu qabdu jechuudha. Amma seerri baay'ee wal xaxeera jabaateeras waan ta'eef lafa erga bittanii waan sarbisii xinnoo wayii duwwaa akka hin taane duwwaa hin galmeessan waan ta'eef duwwaatti kaartaan hin ba'u waan ta'eef seera ala waan ta'eef innis waa xinnoo wayii irra ijaartaniitu isa booda kaartaa fudhattu. Seera akka inni ta'e ilaallattu jechuudha. Osoo irratti ijaartanii maalii taatanii hin dadhabiin jechuudha. Amma immoo mootummaan jechuudha namni kamuu galmeessifate akka kaartaa baasatuu fi baasee jira jechuudha. Akka galmaa'uu fi bakka hundumaattu warreen kana hojjetan akka galmeessanii tartiibaan kaartaatti baasanii mootummaan kana taasiseera, hojiirra oolchamaa jira. Isin immoo carraa kanatti fayyadamtanii galmeessisiifattanii seera akka inni godhatu qabaatanii seera qabeessa akka ta'e erga bartanii yoo irratti waa feetan ijaartan gaarii isinii ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya amma manneen baay'een jechuudha diigamanii jiru. Nama nuun beeknu jechuudha. Nama hiriyaa jiraa ta'e faa jechuudha. Hiriyaa jiraa ta'e kan hojii wajjiniin hojjetanii gara xaafuudha jechuudha. Jalaa diigameera jechuudha manni isaa. Sirriidhumatti erga ijaaramee maal jedhamee xumurameeti ijaaramee diigame jechuudha. Garuu namni kun kaartaa ittiin baafanne baay'isoo. Kaartaa ittiin baafanne akkanumatti lafa naannoo sanaati qotee bulaarraati gara duubarraa bitanii ijaaranii suuta inneetu itti baafanne jedhanii irratti ijaaranii maal jedhanii kaartaa suuta warri baafatan jiru. Kun immoo erga ati dadhabdee kaatis jalaa balleessa. Warri ijaartanii weeldan galmeessifattaniitu baafattu seera qabeessa ta'uusaa mirkaneeffattu jechuudha. Warri ganaa ijaaruutti jirtan garuu waanuma ta'e wayii irra keessanii
erga galmeessifattanii kaartaa itti isinii bahee booda seera qabeessa isinii ta'e booda itti ijaarrachuu isinii wayyaan jedha. Booda dadhabbii baay'ee ta'a. Amma argitanii miidiyaa irratti illee manneen akkamii akka diigamanii namoonni akkamii akka maal jedhamaa turanii faallisaa akka turan hin beektu. Egaa mootummaan immoo wanti kun seera qabeessa miti yoo jedhe maa gochuun hin danda'amu. Seera godhachuudha malee jechuudha. Akkasumas yeroo kana keessa immoo bakka garaagaraatti lafa bituu, bakka garaagaraatti mana bituu irraa of qusachuu qabdu. Yoo bittan illee osoo seera qabeessa ta'e fakkeenyaaf osoo argattanii 140 jedhamu bitattani 140 beektu bakka garaagaraa jira. 140 jechuun kaaree 140dha. Kaaree 140dha. Isa mootummaa dhumatu namoota gurmeessee amma fakkeenyaaf namoota hin gurmeessamti mootummaan erga gurmeessee ka'e kaartaatti baasee hunduma xummareetu nama tokkoof kenna jechuudha. Kaaree 140 jechuudha. Lafa kana yoo bitattanii yoomillee taanaan mootummaan beekee dura mootummaa kenne waan ta'eef rakkoo tokko mudaa tokko hin qabaatu jechuudha. Akkanumatti callistanii namuma teera yookaan nafa kaartaan qabne bituurra yookaas immoo qotee bulaarraa bituurraa osoo warreen akkasii jira bakka garaagaraa mootummaan gurmeessee naannootti namaan kenna lafa gurmaa'anii lafa fudhachuun jira. Suma keessa Finfinnee keessa naannoo Finfinnee keessa bakka garaagaraatti namoonni gurmaa'anii foormii guutanii in kennama, lafti in kennama. Isaan immoo maal godhure hin gurguratu jechuudha. Fedhii isaaniiti gurgurachuu danda'u, irratti ijaarrachuu danda'u, waa fedhan gochuu danda'u erga mootummaan seera guutee kenneef jechuudha. Kanaaf lafa warra akkanaa iyyafattanii bakka inni jijjiru yoo bitattanii mootummaan beekee kennee waan dhumaa xumuramaadha waan ta'eef irratti ijaarte irratti gimbii gana baate wanti sin yaaddessu hin jiru jechuudha. Kanaafu yeroo kana keessa warra bitachuu barbaadan lafa warra akkanaa 140 warra jedhaman 140 kaaree 140 mootummaan namaa kennee namni immoo gurguratu kana bitadhaa siniin jedha. Isa kanatti isin jajjabeessa. Warreen dura bitattan garuu galmeeffachuu qabdu. Amma bakka hundumaatti galmaa'aa jira waan ta'eef galmeessifattanii tola galmaa'ama. Tol jalqaba toluma kana galmaa'ama. Umaa tokko baasiin qabu galmeedha waan ta'eef hin galmaa'ama. Garuu gaafa maandisii yookaan warreen waa'ee lafaa kana beekan dhufanii ilaalanii safaranii maal isaa itti baasan garuu waan kaffaltii kaffalaa jedhame hinuma kaffalama. Namoonni baay'een garuu information akkanaa warreen dubbatan jiru. Tola kaartaa pilaaniin tola kennamaa jira. Tola kennamaa jira warri jedhan jiru. Tola kennamaa hin jiru. Tola galmaa'amaa jira. Kanatti sirreeffadha. Galmee toluma galmaa'uudha waan ta'eef. Booda garuu wanta ittiin waraqaan sun kan keessan ta'u eenyummaa keessan mul'isu waraqaan sartifikeettii sun kan kaartaa pilaanii kan keessan ta'u mirkaneessu sun gaafa dhufu garuu waan seerri sun kaffalaa jedhe hinuma kaffalamaa jechuudha. Dura garuu waggaa tokkoof dura nan beeka. Amma kuma meeqa akkuma 20 meeqa fa'aa warri kaffalan jiru jechuudha. Kanaafuu information har'a isin qabadde dhufe kana isin jedha. Baay'ee akkasiin fayyadu abdiin qaba. Nagaan tura.